Oromo men. Oromoon Jawaar Rumichirra dhowwuuf dhaabbate bula. Aljazeera mormitoota biyya Itoophiyaatti jeefaman. BBC Africa kitaabii badhaafama Nobel maddan Marokkaan ida'amuun qa'ee dhaloota sarratti biddaan nyaatan. BBC World News mormii muummee ministeera Itoophiyaa godhamtu lubbuu galaafate. The Guardian lakkoofsi namoota jeefamanii 67 dhaqqabe. Press TV Jawaar filannoo dhuftirra qophii ta'uun dhaga'ame. Reuters rogeessi guddaaf daayirektarii OMN siyaasaa cima dabalata. African News rogeessi beekamaaf namni miidiyaa Jawaar Mohammad filannoo dhuftirra tabiyyiif bowwa mataa ta'uun oola. Agency of French Press dabalate miidiyaaleen addunyaa gurguddoo waan Itoophiyaan torbe darban keessa oolte bultu walirra fuudhanii gabaasuun irra hoote dhaabbat mootummoota gamtoomanii imbaasii Ameerikaa damee Finfinneetiif dhaabbileen idil addunyaa hedduulleen Itoophiyaa biyya hamma ilaalchisuu wajedhanii egereen biyyattii shakkiif sodaan guutamu namu waan ji'aaf nyaatu raashin mana bitachuun gatiin shunkurtaa zayitiif waan hedduulleen qaaloof. Onkololees diddamilama barkum lamaaf 19 ministeeri muummee Abiy Ahmad Ali mariidilee paarlama biyyattii waliin godhirra namooti tokko paaspoortii biyya la qabatanii miidiyaa hawaasaatiif miidiyaa idilee fayyadamuun Itoophiyaa jeequu jirtan godhuu jirtan irra qusachuu baanaan dhukkeen rakaasaa jechuun dhaadate haasawi muummichi ministeera kun miidiyaa kabilaalchisuun akka dubbatan wanni fa beekam jiraachuu baattus fayyadamtootaaf rogeeyyiin Oromoota miidiyaalee hawaasa dubbichi dirree Facebook irratti waliin ba'uun walirra fuudhanii xiinxalmata isaanii kennuun dubbi muummichi ministeera OMN'if dubbatamu irra walii galan akeekachiis muummichi ministeera kana taansuun kabajamu muummichi ministeeraatiif matuudha jettuun dubbichi garuu fi fudhate fuul Facebook isa kana mootiin miiliyoon tokko qabxi torba caalan hordofan irra deebii kakeen irra guddaan Oromiyaa miidiyaa neetworkaaf Jawaar Mohammad barumsaaf biyya ba'an malee dheenne biyyaan ba'an paaspoortii sanbaan tana kun waaromsan erginaan imbaasii wayyaanee nurra booje armaanach wanni feet dhalattee doonelli Oromiyaa tawwaalamnu malee biyyaan ba'an erbu wali seenne tur abdiin keen paaspoortii Ameerikaatiif mootummaa Itoophiyaa doon taanoo matkeen jechuun maddan galgalumsuun qaamoleen nageenya ijoollee na'ee kan qubiin qabna irra fudhachuuf dhufte jedhe kanaaf immoo raga guutuu qabaa jechuun Jawaar haasawu koomishinari poolisii akka eegdoti Jawaaris dhiisanii baana jajoo maxxansu qeerroon Oromoo haal nama ajaa'ibuu yeroo saati lamin caal keessatti halkan qixxe farqatte laf guutu manni Jawaar Mohammad olaantummaa eegdoti saba qeerroon to'ata akka dheebuu bona gayyaatiin baanan wal dur dhaabbacha halkan guutuutiin duubla akkum lafti bari'aa dhuftu bu'aan Jawaar Mohammad wal dura duubaan gorrifte Finfinnee yoo dhuunfattu qeerroon Oromiyaa godinaaleef bulchiis magaalota hedduu keessa akka racufuun aggaammi siyaasaa Jawaar irra godhamtu mormite mootummaa badhaafama Noobelii kabar 2019tiin hogganamak jaba balaaleffachuun baanun rabu'i jetteen kitaab isaallee biddaan daaraba mormii uummata ta'oo OMN'if Jawaar waliin dhaabbachuuf uummati gorkan wallabde amantaatiif gosaa jijjiiruun shirxaxee yeroof kamilkoo gareen mootummaa eegidu awwaalam lubbuu toruuf horiitu deeggarsa qaamolee mootummaa sadarkaa gadir jiran ka uummati dhiisi mootummaa isaaniitiif kaansarii ta'aniif fayyadamuun magaalaan akka Amboo Arsii Nageellee Doddola Dirree Dhawaa Adaamaa fi iddoo biraan namooti 60 caalan ijjeefamuun namooti 200 ta'anillee akkanum miidhaman gochi Itoophiyaa godham kan jalqabumirra kaasuun kaameraaf gaazexeessitoota isaanii Finfinneetti erguun hordofaa ka turan miidiyaaleen biyyala hedduun taate biyya Itoophiyaa keessatti uumamtaa laayyoo gabaasanii miidiyaaleen biyya keessa ka durumirra kaasuun jibbuu uummata Oromootiin guutaman immoo sobu'aaqaaf lafti qubiin qabne hedduu facaasuun dabballoota ODP tokko akka ragaa fudhatanii balleessa Oromoo lallabuun Oromoo bineensa fakkeessanii OMN cufamuun Jawaar Mohammad illee akka seeraaf